Namni foolii badaa afaanii qabu tokko ofitti amanamummaa yookaan konfidensii waan hin qabneefi namatti siqee yaada isaa ibsachuu waan hin dandeenyeefi bara jireenyaa isaa keessatti milkaa'ee inni hojii fi jireenya isaa irratti galmeessisu baay'ee gadi bu'aa ta'a. Yooyyaa akkam jirtu viidiyoo kanarratti wantoota foolii badaa afaanii nutti fiduu danda'anii fi yaalii isaanii bifa gabaabaa ta'een ilaalla. Akkuma yeroo hundaa viidiyoo kanarratti wanti isiniin galle yoo jiraatee fi gaaffii fayyaa wajjin wal qabaatu kamiyyuu qabaattan koomentii irra naa ka'a. YouTube chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan immoo subscribe gochuun hin irraanfatina. Nu faana tura. Fooliin afaanii badaa ta'e umurii kamirrattuu uumamuu danda'a. Garuu gaafa umuriin dabalaa deemu carraan fooliin badaa uumamuus dabalaa deema. Fooliin afaanii badaa ta'e yaalii ammayyaatiin haalitoosiis jedhama. Nama tokko irratti fooliin afaanii badaa ta'e kan dhufe dhukkuba qaama keessaa fi uumamaan yoo ta'e yaalii ammayyaatiin jiiniyoon haalitoosiis jedhama. Nama tokko irratti fooliin afaanii badaa kan dhufe dhukkuba qaama keessaan yoo ta'e parsantii 85 oli rakkoo afaanii fi ilkaan irraa kan dhufedha. Akkasumas dhukkuba saayinasii, dhukkuba toonsilii, dhukkuba garaachaa, dhukkuba sombaa fi dhukkuboota qaama keessoo garaagaraan kan ka'e fooliin afaanii badaa dhufuu danda'a. Namni tokko fooliin afaansaa badaa ta'e dhukkuba qaama keessoo kamiyyuu kan hin qabne yoo ta'e fooliin afaanii sun kan dhufe uumamarraan ta'uusaa agarsiisa. Wanti akkasii gaafa uumamu yaalii ammayyaatiin saayikooloojikaal haalitoosiis jedhama. Fakkeenyaaf afaan nama tokko keessa baakteeriyaawwan xixiqqoon ni jiru. Baakteeriyaawwan xixiqqoon kun namni tokko erga nyaata nyaatee booda afaan keessattii fi ilkaan gidduutti nyaatawwan hafan nyaachuun fooliin afaanii namaa gara badaatti akka jijjiiramu godhu. Ammoo afaan keenya keessatti hancuufni oomishamu yoo xiqqaate fooliin afaanii badaa ta'e uumamuu ni danda'a. Namni fayya qabeessa ta'e tokko guyyaa keessatti hancuufa hanga liitirii 1.5 oomishuu ni danda'a. Hancuufni keenya nyaata bulleessuurraa kan hafe humna ilkaan keenya qulqulleessuu fi dhukkuba nurraa ittisuu qaba. Kanaafuu afaan nama tokko keessa hancuufni gahaa ta'e hin jiru taanaan fooliin afaanii badaa akka uumamu godha. Kanarraa kan hafe immoo rakkoon ilkaanii fi afaanii yoo jiraatedha. Akkasumas afaan nama tokko keessa madaa'uun yoo jiraatee fi infekshiniin yoo jiraate fooliin afaanii badaa akka uumamu godha. Nama tokko irratti naannoo afaanii fi ilkaan isaa irratti madaa'uun jiraate foolii afaanii badaa ta'e yoo qabaate mana yaalaa ilkaanii deemee ilaalamuu qaba. Garuu otoo madaa'uun afaan keessaa fi naannoo ilkaan irra hin jiraatiin fooliin afaanii badaa jiraannaan guyyaa guyyaa nyaata duraa fi nyaata booda ilkaan keessan birash gochuu yookaan qulqulleessuudha. Ilkaan keessan qofa osoo hin ta'in arraba keessanis sirriitti qulqulleessuun baay'ee barbaachisaadha. Erga ilkaanii fi afaan keessan sirriitti qulqulleessitanii booda immoo dhangala'aawwan foolii afaanii badaa balleessuuf qophaa'an fayyadamuun afaan keessanii fi ilkaan keessan daqiiqaa muraasaaf lulluqachuudha. Dhangala'aawwan kana faarmaasii naannoo keessanitti argamurraa bittanii fayyadamuu dandeessu. Kan biroo immoo wantoonni afaan keenya keessa galanii fooliin afaanii badaa fiduu danda'an keessaa nyaatawwan shunkurtii adii fi qimamiin itti baay'ate baay'isanii nyaachuudha. Sigaaraa xuuxuu fi dhugaatii alkoolii dhuguun namni tokko foolii afaanii badaa akka qabaatu wantoota godhan keessaa isaan muraasadha. Namni tokko qulqullina ilkaanii fi afaan isaa karaalee amma isinitti eegee fooliin afaanii badaa yoo jiraate yookaan immoo baduu yoo dide fooliin afaanii badaan sun kan dhufe dhukkuba qaama keessoon ta'uusaa agarsiistuudha waan ta'eef mana yaalaa naannoo isaa deemee sakatta'iinsa gahaa gochuu qaba. Sababni isaa immoo dhukkubni qaama keessaa foolii afaanii badaa fide sun hanga beekamee yaaliin godhamutti fooliin afaanii badaan sun hin badu waan ta'eefidha. Dhukkuboota qaama keessaa foolii badaa afaanii fidan keessaa inni tokko dhukkuba toonsilii yookaan qoonqooti. Namoota tokko tokko irratti gaafa afaan isaanii yookaan qoonqoo isaanii qulqulleessanii wanti akka dhagaa xixiqqoo tokko afaan isaanii keessaa ni ba'a. Wanti akkasii kun gaafa uumamu yaalii ammayyaatiin toonsilooliiti jedhama. Namoonni yeroo baay'ee toonsiliin isaan dhukkubee isaan rakkisu toonsilii yookaan qoonqoo isaan irratti baakteeriyaan kuufamee wanti akkasii uumamuu ni danda'a. Dhukkuboonni kan biroo fooliin afaanii badaa akka uumamu godhan immoo infekshinii funyaanii, infekshinii afaanii fi saayinasiin yoo jiraatedha. Fakkeenyaaf namni yeroo baay'ee sababa alaarjikii fi vaayirasii irraa kan ka'e namni saayinasiin isa rakkisu cufamuu qaawwa funyaanii irra deddeebi'ee haxxiffachuu fi dhukkubbiin mataa isa mudata waan ta'eef infekshiniin akka uumamu waan godhuuf infekshiniin sun immoo funyaan isaa keessatti malaa waan uumuuf fooliin afaan isaa badaa akka ta'u godhu. Kan biraa immoo dhukkuboota foolii afaanii badaa fidan keessaa inni kan biraa asiidiin garaacha keenya keessa jiru ol danfuun yoo jiraatedha. Yaalii ammayyaatiin jaarj jedhama yookaan immoo gastroesophageal reflux disease jedhama. Akkasumas dhukkubni garaachaa sababa baakteeriyaa garaachaan dhufe yoo jiraate fooliin afaanii badaa ta'e uumamuu ni
danda'a. Gaafa dhukkuba garaachaa keessaniif yaalii gootanii fooliin afaanii badaa sunis ni bada. Dubbii gabaabaatiin fooliin afaanii badaa yoo si rakkise qulqullina ilkaanii fi afaan keessanii erga sirriitti eeggattanii booda akkasumas dhangala'aawwan foolii afaanii badaa balleessuuf oomishamaniin ganama afaan keessan luluqqadha. Yoo wantoota kana gootanii fooliin afaanii badaa sun baduu dide dhukkubni qaama keessaa yookaan underlying causein jira waan ta'eef mana yaalaa deemtanii sakatta'insa gahaa gootanii yaalamuun furmaata dhaabbataa ta'e argachuu dandeessu. Egaa ergaan fayyaa har'aaf qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaata ture. Akkuma sila isiniin jedhe wanti isiniin galle yoo jiraate yookaan immoo gaaffii fayyaa wajjin wal qabaatu kamiyyuu qabaattan koomentii irra naa ka'a. Viidiyoon har'a isinii dhiyeesse yoo isinitti tole immoo YouTube chaanaalii kana subscribe, like fi share gochuun irraanfatina. Nagaan tura.